Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya, nagaan keenya kabajaaf ulfina bakka jirtanitti isin dhaqqabu. Akkuma yeroo kaanii sagantaa keenya har'a keessatti qophiilee qabannee dhiyaannee wal duraa duubaan isin beeksisna. Jalqabaa oduutu dhiyaata. Oduutti aansee ammoo du'aan boqochuu miseensa buleessaa ABO Jaalqannoo Shiboo irratti ijoo dubbii ABOtu keessummeessama. Mootummaan naannoo Oromiyaa tibbana fedhaaf gaaffii uummataan ala yookaan osoo uummata mariisisee yaada uummataa hin keessummeessin caaseffama magaalotaaf onoota jechuun bulchiinsa duraan ture wal jala dabarsuu labse. Kana hordofee diddaaf mormii cimaan uummatarraa ka'ee jira. Kanaanis lubbuun namaa darbeera. Keessuma godinoota Baalee, Gujiif Boorana keessatti mormii cimaatu keessummeessamaa jira. Gujii irraa nama dubbisnee qabna. Xumuratti isinii dhiyeessina. Jalqabaa hanga dhumaa nu faana turaa isiniin jecha oduudhaaf gama Jaalwaaqoo nooleettan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa keessin dhageessisu aan Waaqoon Oleeti. Waraanni murna biltsiginnaa giddugala Oromiyaa godina Shawaa Bahaa Ona Booseet gandoota uummataa irra deemuun qabeenya uummataa saamuu fi loon uummataa qalachuu fi uummata rasaasaan rukutaa jiraachuu maddeen gabaasan. Odeessi maddeen irraa ba'u akka addeessutti waraanni murna PP saamichaa fi badii balleessaa uummata nagaa irratti raawwataa jiraniin ganda Qaawwaa Hara Mirqaansaa jedhamu keessatti re'oota qonnaan bulaa obbo Qaasim Kennoo baay'inni 37 ta'an guyyaa tokko keessatti qalatanii fixan. Ganduma kana keessatti qotiyyoo cimdii tokko kan qonnaan bulaa obbo Amaan Roobaa Abbiyyoo jedhamus qalatan. Achuma ganda ollaa ganda Boosee dachee iddoo Digaluu jedhamutti namoota 9 kan waraana miliquu fiigan duubaan rasaasaan rukutuun ajjeesan. Kana malees waraanni murna PP ganduma kana keessatti dubartootaan abbaan manaa keessan eessa jira jechuun hundumaa walitti qabanii kaambii tokkoffaa jedhamutti horii fi dubartoota ijoollee dabalatee hundumaa bakka tokkotti godaansaniiru jedhu maddeen sagalee bilisummaa Oromoof yaada kennan. Uummata Booranaa fi Gujiitti beelaa fi hongeedhaan miidhame dhaqqabuuf gargaarsi biyya keessaa fi biyyoota alaatti taasifamu itti fufee jira. Deeggarsi uummataa beelaan hubamee dhaqqabsiisuu biyya keessaa fi biyyoota alaatti namoonni dhuunfaa fi jaarmiyaaleedhaan taasifamu jabaatee itti fufee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa bitootessa 4/2023 waldaan gargaarsa Oromoo Relief Association Oraan sagantaa marii birmannaa lammii jedhuun toora zoomii irratti qopheesseen lammiilee beelaan hubamaniif mallaqa gargaarsa walitti qabuun beekamee jira. Qophii kanarratti seenaa fi hojiilee waldaa wal gargaarsa Oromoo hojjetee fi ammas hojjetaa jiru karaa bakka bu'oota jaarmichaa kan dhiyaate yoo ta'u, hirmaattonnis sochii Oraan uummata beelaa fi hongeen miidhame dhaqqabuuf taasisaa jiru milkeessuuf gumaacha mallaqaa taasisanii jiru. Namoonni sagantaa kanarratti mallaqa gumaachan dhuunfaa fi kallattii adda addaatiin tana duras gargaarsa taasisaa turuu himanii kan karaa Oraa taasisaa jiran
kun muraasa biroof irra deebiin kan gumaachanis ta'uu lammiileen isaanii rakkoo hamtuu jalaa baasuuf itti fufiinsaan akka deeggaranis dubbatan. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n karaa waldaa gargaarsa Oromoo uummata beelaan hubameef qarshii 100,000 kan gumaache yoo ta'u, hoogganoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii Burraayyuutti murtii cubbuutiin waggaa 3 oliif dararamaa jiranis mallaqa firootaa fi maatiin erganiif irraa tibbana qarshii 10,450 uummata Oromoo Booranaa hongee fi beelaan miidhamaa jiraniif gumaacha taasisan. Gumaachi kunis karaa waldaa gargaarsa Oromoo Relief Association ORA'n galii taasisaniiru. Hoogganoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman kunneen Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Kenneesaa Ayyaanaa, Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Daawit Abdataa, Jaal Gadaa Gabbisaa, Jaal Dr. Gadaa Oljirraati. Uummata beelaa fi hongeen hubame dhaqqabu sochiin taasifamu kun hawaasa Oromoo biyyoota alaatti argamanis geggeeffamuun kan itti fufeesse haa ta'u, Ameerikaan naannawa Siyaatilee fi Kanaadaatti sagantaan galii walitti qabu geggeeffamaa jiraachuu odeessi arganne ifa godha. Haaluma wal fakkaatuun lammiileen Oromoo biyya Saudi Arabiyaa jiraatan lammiilee Oromoo kaaba Oromiyaa godina Wallootti sababa weerara finxaaleeyyii Amaaraatiin miidhamanii fi qeerraa buqqaaniif gargaarsa taasisaniiru. Gargaarsa taasisan kanaanis qarshii 600,000 walitti sassaaban kanaanis karaa koree gargaarsa Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatiin qophaa'een kan erga yoo ta'u, kana malees hawaasa Oromoo Booranaa fi Gujiitti beelaan hubameef marsaa lammaffaaf mallaqa walitti sassaabaa akka jiran beeksisan. Kun kanaan osoo jiru hangafichi jaarmiyaa Oromoo waldaa Maccaa fi Tuulamaa sagantaa galii walitti sassaabuu bitootessa 5 2023 galma giddugala aadaa Oromootti geggeessu saganteeffatee ture. Guyyaa har'aa bakka namoonni hedduun argamanitti kan geggeeffate yoo ta'u, qophicha irrattis namoonni biyya keessaa fi biyyoota alaa adda addaatti waamicha waldaa Maccaa fi Tuulamaaf deebisaa laachuun hawaasa beelaa fi hongeen miidhameef gargaarsa taasisuu gabaasni arganne ni hubachiisa. Gargaarsi uummata beelaan hubameef taasifamaa jiru kun abbootii qabeenyaa, namoota bebeekamoo, jaarmiyootaa fi namoota dhuunfaadhaan taasifamu ammallee itti fufuun qarshiin miliyoonaan lakkaa'amu walitti qabamu odeessi marsaalee hawaasaa irratti bahaa jiru ni mul'isa. Murni biltsiginnaa hongee fi beela Oromiyaa keessaa dhoksuun yakka raawwataa ture kan jedhan maddeen yeroo ammaa ammoo mallaqa lammiilee beelaaniitiin gargaarsa funaanee ummataan dhaqqabuu didee of bira tursiisuun yakka dachaa raawwataa jira jechuun komatan. Gargaarsi kun daddaffiin ummata lubbuun haala yaaddessaa keessa jiru akka dhaqqabuuf shirri gartuu faashistii aangora jiru xaxamaa jiru danqaamus ammaa fi haala danda'ameen lubbuu lammiilee baraaruuf sochiin taasifamaa jiru itti muffee jira. Keessumaa birmannaan lammiileen Oromoo roga hundaarraa taasisaa jiran akkaan boonsaa fi kan firaaf abdii guddaa diina sabichaan kan naasisee fi mataa gadi cabseedha jedhameera. Tibba darbe onoota godinootaa fi magaalota Oromiyaa keessaa maqaa guddina misoomaa fi hunda galeessa jedhuun murni PP wal jala daddabarsuun wal qabatee mormiin uummataa biltsiginnaa muddachuutu barame. Akka kanaan magaalaan Nageellee godina Gujiitti yaamamaa turte godina Booranaa Bahaatti kutuu murna PPT wal qabatee mormiin godina Gujiitti ka'een yoo xiqqaate lubbuun namoota 3 darbutu ifa ta'e. Jalqaba torbaan kanaa keessa kibba Oromiyaatti godinni haaraan Booranaa Bahaa jedhamu onoota Booranaa, Baalee fi Gujiirraa walitti fiduun hundeeffamu wal qabatee mormiin onoota godina Gujii keessatti ka'e yoo xiqqaate lubbuun namoota nagaa 3 darbu, 2 madaa'uu fi namni hedduun hidhamuu jiraattonni godinichaa miidiyaaleef gabaasan. Kanneen miidiyaaleef yaada kennan keessaa dhalataa godina Gujii kan ta'ee fi dhimmicha dhiyeenyaan hordofaa kan jiru gaazexeessaa Boruu Mashii yaada Addis Istaandaardiif laateen sababbiin ka'umsa mormii kanaa magaalaa guddoo godina Gujii kan taate Nageellee dabalatee onoota 3 gara godina haaraa hundeeffamee Booranaa Bahaa jala akka galan ibsamuu akka ta'e hime. Abbaan seeraa fi hojii geggeessaan dhaabbata gamtaa Kontoo Maddaarimuu kan ta'e Galchuu Boruu gama isaatiin murtoo magaalaa Nageellee fi onoota 3 godina Gujii irraa gara godina Booranaa Bahaatti galchuuf darbe akkaataa aadaa duudhaa fi seenaa ummatichaa hawaasaa waliin marii taasifamee waan hin jirreef mormiin keessummeesse jedhe. Bifuma wal fakkaatuun mormiin fakkaataan godina Baalee onoota garaagaraa keessatti sababa madda walaabuu fi onoota biroo Baalirraa kutaniif murni biltsiginnaatti ka'utu barame.
Xumura irratti oduu gaddaa. Miseensa gameessa adda bilisummaa Oromoo kan turan manguddoon Oromoo obbo Qannoo Shiboo du'aan addunyaarraa boqotan. Bara mootummaa ce'umsaa kaasee hanga gaafa du'aniitti miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan qabsoo saba isaanii keessatti qooda mul'ataa kennaa kan turan manguddoo Oromoo obbo Qannoo Shiboo dhukkubsatanii hospitaala Naqamteetti wal'aanamaa erga turanii booda Bitootessa 2023 du'aan addunyaa kanarraa darbaniiru. Dirqama qabsoo dhaaba isaanii irraa itti kennamaa ture of qusannaa malee raawwataa kan turan hoggaa ta'u addatti waraana bilisummaa Oromoo woboo dirree dhiyaatti gadi dhaabuuf hojii qabsoo addi bilisummaa Oromoo hojjechaa ture keessatti obbo Qannoo Shiboo qabeenyaa fi mallaqaan gargaarsa olaanaa godhaa akka turan seenaa qabsoo isaanii ni mul'isa. Sabboonummaa qabaachuu fi miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii qofaaf bara mootummaa wayyaanee EPRDF waggoota 10f maakalaawwitti hidhamanii dararamaa kan turan manguddoon Oromoo obbo Qannoon bara 2018 wayita hoogganni adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'u simannaa jila adda bilisummaa Oromoo magaalaa Dambidoollotti godhame kanneen adda durummaan qindeessaa turan keessaa isaan tokko turan. Kanaan alatti obbo Qannoo Shiboo dhimma hawaasaa keessatti gorsaa, qajeelchaa fi ulfaataa jaarsa biyyaa turan kan jedhan jiraattonni magaalaa Dambidolloo odaa guddaa utubaa fi dagalitu irraa boqate jechuun jaalala isaan hawaasa keessatti qaban mul'isaniiru. Sirni awwaalcha manguddoo Oromoo obbo Qannoo Shiboo Bitootessa 2023 bakka miseensonni deeggartoonnii fi uummanni bal'aan magaalaa Dambidolloo argamanitti raawwatameera. Hordoftoota keenya du'aan boqachuu obbo Qannoo Shiboo irratti ijoo dubbii addi bilisummaa Oromoo baase oduutti aansinee isinii dhiyeessina. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hangammaa ture qophiilee keenyaaf waliin turte gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya oduu isin dhageessuun eegallee itti fufaam. Du'aan boqochuu miseensa buleessa Abaa'oo Jaal Qannoo Shiboo irratti Abaa'oon ijoo dubbii baasee jira kunooti. Du'aan boqochuu miseensa buleessa adda bilisummaa Oromoo Jaal Qannoo Shiboo ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo Bitootessa 3 bara 2023. Jaal Qannoo Shiboo du'aan addunyaa kanarraa godaanuu gaafa dhageenyu gadda guddaatu nutti dhagahame. Jaal Qannoo Shiboo lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa Ona Sayyoo magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 4 bakka Dhanqaa jedhamutti dhalatanii guddatan. Jaal Qannoon umurii isaanii ijoollummaarraa kaasanii jireenya hawaasummaa ijoollummaarraa kaasee nama beekan hawaasa keessatti dhalatanii guddatan keessatti nama jaallatamaaf kabajamaa akka ta'an seenaan jireenya isaanii ni ibsa. Jaal Qannoon guyyaa gaafa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamutti miseensoman irraa qabee dirqamoota dhaabni isaanii itti kenne hifanne dadhabee osoo hin jedhin nama of kenniinsaan qooda isaan irraa eegamu sadarkaa oliitti baataa turanidha. Jaal Qannoon bara saayinsiif teekinooloojiin akka har'aa kana diriiree quunnamtiin bifa salphaan hin babal'atin bara geejjiba argatanii bakkaa bakkatti imaluun salphaan ture keessa yeroo addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa ba'e nama dirree dhihaaf dirree bahaa wal quunnamsiisaa turanidha. Yeroo ulfaataa fi danqamaa sana keessa dhaaba keenyaaf utubaaf dagalee ta'uudhaan dirree dhiyaatti waraana bilisummaa Oromoo waboo deebisee gad dhaabuuf hojii addi bilisummaa Oromoo hojjetaa ture keessatti yaadaaf qaamaan maallaqaaf waan qaban cufaan qabsoo tumsuuf shoora guddaa taphataa turan. Erga dhaabni chaartiraa ba'ee
hawaasa keessattis hojii garaagaraa osoo hojjetanuu gara maayyiitti gaafatamaa teelee Dambidolloo ta'anii osoo hojjetanii sabboonummaa qabanii fi miseensummaa adda bilisummaa Oromoon yakkamanii mootummaa abbaa irree yeroo sanaatti PLF EPRDF'dhaan waggoota 10 mana hiraarsaa maayikalaawwitti hidhamuun hiraarfamaa turan. Bara 2018 wayita hoogganni adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'u simannaa jila adda bilisummaa Oromoo onkoloolessa 6 bara 2018 magaalaa Dambidollootti godhame kanneen adda durummaan qindeessaa turan keessaa isaan tokko turan. Jaalli Qannoon miseensota cichoo fi amanamoo Dambidolloon Oromoof gumaachite qofa osoo hin taane hooggana Dambidolloo fuula duraatiif kan adda bilisummaa Oromoo abdii guddoo irraa qabu turan. Guyyaan oolchaan qabu gaafa dhufuu gaariif hamaa jedhee addaan hin baasu Jaalli Qannoo Shiboo umurii isaanii ganna 73 bitootessa 2 bara 2023 dhukkubsatanii hospitaala Naqamteetti osoo yaalamaa jiranii du'aan boqotan. Bitootessa 3 bara 2023 bakka maatiin jaallan isaanii miseensonnii fi deeggartoonni akkasumas hawaasi magaalaa Dambidolloo hedduun argamanitti sirni awwaalcha isaanii geggeeffameera. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n jaala kutataaf murataa osoo roorroon diinaaf rakkoon yeroo hin jilbeenfachiisin haala kamuu keessatti dirqama dhaabni isaanii itti kennaa ture baachaa turan kana du'aan of biraa dhabuutti gadda itti dhaga'ame ibsataa maatii firoottaniif jaallan isaaniif obsaaf jajjabina hawwaa. Qabsaa'onni kufaa qabsoon itti fufaa. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo bitootessa 3 bara 2023 Finfinnee. Hordoftoota keenya qophii keenya xumuraa irra geenye jirra. Mootummaan naannoo Oromiyaa tibbana fedhaaf gaaffii uummataan ala yoonkaan osoo uummata mariisisee yaada uummataa hin keessummeessin caaseeffama magaalotaaf onootaa jechuun bulchiinsa duraan ture wal jalaa dabarsuu labse. Kana hordofee diddaaf mormii cimaan uummatarraa ka'ee jira. Kanaanis lubbuun namaa darbeera. Keessumaa godinoota Baalee Gujiif Boorana keessatti mormii cimaatu keessummeessamaa jira. Dhimma kanarratti Gujii irraa nama dubbisnee akka itti aanutti isinii dhiyeessina. Tibba darbee cafeen mootummaa naannoo Oromiyaa walgahii idilee sadaffaa bara hojii jaaffaa guraandhala 27 2023 ta'een godinootaa fi magaalaalee Oromiyaa keessaa muraasa caaseffama haaraadhaan akka haaraatti ijaaruu ibsee ture. Caaseffamni haaraan kun ammoo uummata keessatti mufii uumeera. Sababa kanaan keessattuu godina keessan bakka ati amma jirtu kana fa'itti hiriirri mormii geggeeffamaatu gabaafamaa ture. Kanaan wal qabatee lubbuun namaallee akka darbe faatu odeeffama. Mee maaliifi mormii uume? Maaliifan akkasiin jedha? Mootummaan yeroo waan kana ibsutti gaaffii uummataa kan bara dheeraa lafarraa harkifamaa ture deebisuu fi walitti bu'iinsa daangaa irratti furuudhaa fi ka jedhu kaasa. Akkamitti mormiin kun uumamuu danda'e?
Mormiin kun ittuma fufeen jira. Gaaffii mootummaan yeroo dheeraadhaa fi uummanni Oromoo ittiin ifaajaa ture deebisuuf kan jedhuun soba guddaadha. Lafa keenya irratti naannoo keenya irratti fudhatama guddaa hin qabuuni. Haga ammaa mootummaan miidiyaa tiyaatirii addaa hojjechuu jiran malee diraamaadha beektaa uummata keenya irratti diraamaa hojjechuu jiran malee yookaan akka artificial intelligence garagaraatuma fayyadamee roobootiidha wanni nu irratti hojjetaa jiru uummata keenya irratti kaan akka barbaade qalaa kaan akka barbaade ajjeechaa safuurra darbe uummata keenya rasaasa dhiisee amma albeen ciisisee kan qalu irratti araara jedhee gaaffii yeroo dheeraa fi lafarra ture deebisaara kan jedhuun soba guddaa waan ta'eef uummanni soba kana ammoo waa irra baree dammaqee fi waan kanaaf of jibbaatee waan godhu dhabeeti amma uummata keenya irratti olola guddaa uummanni keenya eega of bareen waan godhuun dadhabee karaa araaraanii gaaffii keessaa hin deebi'aa kan jiru uummata sobaa haa ta'u malee uummanni keenya dammaqee of bareera erga ta'anii soba isaa kana qaatuma alaalaa ofirraa beeka waan ta'eef didee waa araaraa yommuu kana hin fudhanne wanni araaraa gubbaa irratti rarra'ee hafeen malee gara keenya wanni araaraa hin jiru haga ammaa kana gaggeeffamaa jiru du'aatii uummataatiif gubaata mana uummataatiif gubataa jira malee waa araaraa nuti miidiyaa irraa dhageennan malee uummanni keenya ammoo abbootiin keenya miidiyaa kana hordofne waan tokko argan waa araaraa hin beekan. Tole isa dhimma araaraatti ni deebinaati an amma kan inni sii kaasuu danda'e waan hundeeffama keessattuu godina Booranaa Haaraa jedhamee hundeeffame sanarratti maaliifiyyuu namoonni waan kana balaaleffatan isa jedhu akkanaa ibsituufan ture kana jechuun kan koo fakkeenyaa fi godina Booranaa irraa aanaa Mooyaalee magaalaa Mooyaalee aanaan Guccii fi aanaan Waacaalee godina Gujii irraa immoo aanaan Liiban aanaan Gumii Eldalloo fi magaalaan Nagellee Booranaa akkasumas godina Baalee irraa ammoo maddi walaabuu aanaan Oborsoo fi aanaan Harannaa Bullu akka godina haaraa ta'anii hundeeffamaniiru. Inni kun immoo hawaasa keessatti muufii uume. Maaliif isa jedhuudha gaaffiin kiyya? Maaliif jechuun kee bareeda uummanni keenya yeroo baay'eedhaa fi nageelle jedhee kan moggaase nageelle jechuun ilma hangafa uummata Oromoo Gujii keessa isa tokkodha. Nageelle jechuun uummanni yeroo baay'ee Gujii fi Booranni wal dhabaa wal waraanaa yeroo kanaan qara seenaa isii dhageenyutti daangaa irratti uummanni horsiisee bulaa waa wal waraanaa turee fi nagaa buusuu fi araddaa jilaa ittiin nagaa uummanni kun lammuu akka wal hin waraanne lafa ittiin nagaa wal fuudhuuf lafa uummata lamaa walitti araasanii nageelle jedhanii ittiin moggaasanii yoo kana ammoo lafti kun achiinis kan Booranaati asiinis kan Gujiiti osoo hin jedhinuu lafa Gujii kan ta'etti kanaan qara ka Gujii ta'uu namuun beekaa lafa kanatti abbootiin jilaa wal yaamtee araara lammii kun hundi nuti saba tokko nuti ilmaan tokko ilma abbaa tokkooti walii horannee daangaa tokko irratti jiraannaa lafa tokko irratti jiraannaa walii horsiifannee walirra fuunee walii horree jiraannaanii dhufaatiin keenya tokko akkasitti jiraannan malee wal waraannee hin jiraannu kan jedhanuuf warra wal ajjeesee warra harka dhiigaa jiru wal gondooree aadaa jiru qoree lafa kanarratti nagaa waan buuteef lafa saniif moggaasa maqaa kennee nageelle jedhee itti moggaasa lafti sunuyyuu duraanuu kan Gujiiti maqaa isii qabdi Qarsaa Bilbiloo jedhamti lafti sun kanaaf har'a ammoonii uummanni keenya tokkummaa guddaadha haga sanii dhimee itti fufee wal harkaa fuudhee nyaatee wal harkaa fuudhee dhugee odaa tokkoon fuudhee walirraa dhugee dhiiga walii sadarkaa kennuun kan ga'e sirni moofaa aangoo irra jiru kun uummata keenya wal nyaachisuuf lafa saba tokko ija argu addunyaan katti beeku jiyoogiraafikaal poozishinii lafa kanaa kami kan jedhu inuma beeku lafa kana ammoo uummata keenya wal nyaachisu yookaan akkuma kalee geenii kalee ol geenii kana taphachuudhaaf uummata keenya harkaa fuudhee maqaa hin taane itti moggaasee Boorana Bahaa jennee moggaanna kan jedhuun Mooyaalee irraa fuudhee Gujii irraa fuudhee madda walaabuu Arsii irraa fuudhee akkasitti kireeti godheeti kallattii tooftaa uummata keenya walitti buusu uummanni tokkummaa isaa yoo tokkoome
tabbi inni hin cabsine gaarri inni hin baane wanni inni furmaata arganne hin jiru waa arga ta'ee beekeen sirni moofaan kun tooftaan goorratti turuu bareeni ummata keenya walitti buusuuf tooftaan ittiin godhee jenna ummanni keenya immoo hin dallame ilma angafaa tokko namuu namaa fuudhee kennuu hin danda'u yoo waaqa fuudhee lubbuu kennee malee kan jedhuun ummanni keenya hin dallane nageellee seenaanis seeraanis kan gujiisu kan jedhuun ummanni keenya haga amma Boorana wajjin waa wali dhugaasa hin qabu sirnuma moofaa kanatti hiriira ba'u jira haga ammaa kana siin jedhu. Tole fayyaa ta'e mee gaaffiidhuma kanuma walitti hidhatu tokkoon si kaasa maaliidha fakkeenyaaf caaseffamni akka kanaa hoggaa taasifamuu marii hawaasaatiin ta'uu qaba. Keessattuu bulchitoonni godinaa kan Gujii hayyoonni abbootiin gadaa jaarroleen biyyaa waan kanarratti taa'anii mari'ataniiti murtiin kun dabarfame moo calliseetuma mootummaan tarkaanfii kan fudhateetti? Uummanni keenya marii akkasii mootummaa waliin gatta'ee gaafa takka waa'ee nageellee dubbatee hin beeku. Daangaa kana uummata kanarraa fuunee Boorana bahaa jennee moggaasna jedhanii uummata lafarraa fuudhame kana dhiisitiyyuu uummata irraa fuudhame itti kenname saniifuu wanti ittiin kenname jiru. Uummanni Booranaa yeroo ammaa kana addunyaa akka quba qadduttuu beelaa uummata kabalame waan ta'eef marii akkasii kana beela isaaniitiifuu addunyaa akka gurra ittiin kennine itti ukkaanfamee sagalee isaanii ol bahee akka hin mul'anne godhaa kan turame. Malee mariinu Boorana irra isaaniif kennamu kanaafu Booranaaf baha jedhee moggaasu kanaafu nageellee isaaf deebitee kennu kanaafu gaafa takka lafa kana isinii kennina ba'ee nageelleen kun isinirraa fuudhamee tureera kaleessa maqaa keessaniin tureera har'a immoo isinii deebinnee kennina kan jedhamee warra sanuu mariisisanii tokko hin jiru uummata keenyarraa mulqanee maqaa jijjiiruu kanaayyuu dhiisitiyyuu gaafa takka Gujiirraanis Booranarraanis mariin tokko don jiraati caaseffama ofii murteeffatee sirni abbaa irree fedhuma ofiitiin dhufee moggaasee taappellaa jijjiiree uummanni nu akka tasaa ba'e sagalilii waan ta'e beektaa kun jechuun kaleessa uummanni Booranaa beelaan dhumaa ture addunyaan birmattee uummanni Oromoo bahaadhaa walii birmatee deeggarsa lubbuu baraaruuf yoo guuru kanatti isaan maalan godhan tokkummaa uummataa kanatti waan isaan mataa dhukkubseef uummanni kun yoo akkasitti tokkoomee yoo akkasitti jabaate aangoon keenya tooftaan keenya hojii irra hin oolu waan jedhamee yaadaniif tooftaa kalee achirra godhatanii ol digeenii kana qabatanii gadi buusanii uummata Booranaatiifillee arjenti waan ta'e uummata keenyatiifillee arjenti waan ta'e kallattii lamaanii waan mariisisanii tokko hin qabu. Tole kanumaan wal qabatee keessattuu ammas waanuma kara keessanii ilaalaa shaakkisoon bakka albuudni itti argamuudha lafa badhaadhaadha warqiin albuudni adda addaa bakka bahuudha. Kanaan dura magaalli suni kallattiidhaan godinaan kan waamamtu ture amma immoo kallattiidhaan haga Oromiyaadhaan akka waamamtu itti waamamni ishee kan jedhullee labsii sana keessa ture. Isa kanoo akkamitti ilaaltan? Isa kanallee mootummaa abbaa irree ani humna qaba ani waraana qaba jedheetuma uummata irraa ukkaamsa uummanni komii qaba haga ammaa hiriira kan ba'an jiruuni waa'ee nageellee qofa don taane dhimma midirootii kanaallee wal qabatee dhimma lafa albuuda isaatiin wal qabatee hiriira yoo argaa jiraattanii dhaadannoo uummata keenya kanaanii wal qabate sagalee uummata keenya kallattii kamii ukkaamfama kallattii rasaasatiin eenyutti iyyata yoo sagalee kana ol baattee atiin dubbatte irra shanantar soorata rasaasaa taataayi adhallee uummanni keenya waan sanillee waan walii gale hin qabu haga adhaa bowwaatuma jira haga adhaa karaa baatuma du'aa jira yoom isaa deebi'ee yoom itti dhiiseera uummanni keenya. Tole fayyaa ta'ii mee immoo waan imma hiriira sanaatti deebina. Hiriira sanarratti akka gabaasaaleen adda addaa bahaa jiranitti hiriirri sun hiriira guddaa ture. Hiriira sana danquudhaaf yookiin immoo hiriira sana bittinsuudhaaf jecha tarkaanfii adda addaa mootummaan akka fudhatellee ni gabaafamaa ture. Mee haalli hiriira sanaa maal fakkaata ture? Hiriirri baameera malkaa sooddaa irra baameera adoola reebbii irra barameera haraqalloo irra baameera hiriira kana immoo
humni mootummaa bittanneessu osuma bittanneessu osumatti dhukaasu lafti keenya kan jedhuu fi Oromiyaan biyya keenya bilchiginnaan diina keenya kan jedhu uummanni keenya diinummaa ofii labsan malee Booran akkas ta'e jedhee waa walillee dhukaas hin qabu. Haga ammaati yaaduma bilchiginnaa kana leellisu sirna kufaa kana addaa jalqabee nurraa haa ka'uun jedhaatumaani yoo dhaadannoo ofii uummanni keenya yoo agarsiisuun itti dhukaafamaa hin bittannaa ammala deebi'eetuma dargaggeessi kan rukutame inuma rukutamaa kan qabame inuma hidhamaa kan hidhame ammoo inuma reebamaa anuma ajjeefama ammas akkasuma kan du'ellee baay'eedha kan reebamee caccaballee baay'eedha haga ammaa saniinuu hin jilbeeffannee ba'u jira. Mee namoota hiriira ba'an keessaa akka odeeffannoo tokko jedhutti namoonni wareegamanillee akka jiranidha kan ibsu. Wanni kun hagam dhugaadha? Guyyaa kaleessa nama 6 du'ee ture magaalaa Haraqalloo keessallee ijoollee qabamanii mana hidhaa seenanii achi keessallee reebamanii kan du'anillee jiranii gara wanna daawaa kanarrallee akkasuma namoonni baay'inni isaanii kun kan reebamanii mana yaalaa dhaqqabuu dhabanii mana sirreessaa yoo seenanuu kan du'anillee jiran kun ammoo kan lubbuun daddabatanillee jiran namoonni walumaa galatti akka nama 6 akka du'etti odeessa guutuu qabu. Namoota wareegaman kana maqaadhaan kan yaadattu jira kan maaliif odeeffannoon kun odeeffannoo miidiyaa irratti darbu waan ta'eedhaaf odeeffannoo qabatamaa akka ta'uudhaaf namoota maqaa isaanii beektu yoo jiraate yookiin naannoo dhaloota isaanii keessattuu ganda kanarraa nama akkas akka jedhamu fa'aa wareegameer kan jedhe nama naa tuqxu qabdaa maqaa isaanii. Tole bareeda ani maqaa isaanii amma ijoollee beektaa aanaa biraan jiraadha isaanis aanaa biraa ijoollee jira baay'inaan ijoollee aanaa lamaadha kan miidhamanii ijoollee kana ammoo maqaa isaanii tunaanii isiniif deebi'a iddoo isaan jiraatanu garee aanaa isaan keessa jiraatanu ganda isaan keessa jiraatanu garee isaan keessa jiraatanu hunda isaanii walitti qabee isin yoo deebi'een eegatanii naaf galcha. Tole aanaa kam miidhamee fakkeenyaaf? Adoola Reeddeetii fi Haraqalloo irra baay'inni isaanii. Tole fayyaa ta'e mee akka amma immoo akka hawaasa keessa dhisnee akka nama dhuunfaa tokkotti siin gaafadha. Akka mootummaan jedhutti bu'uureffamuu yookiin hundeeffamuun godina Booranaa kun rakkoo hawaasa sanaa furuu kan danda'u yoo ta'e hawaasni kun hawaasa aadaadhaaf seenaadhaan duudhaadhaan kan walitti hidhatudha. Daangaa lafaatiif qofa osoo hin taane gara fuulduraatti jijjiirama bu'uuraa akka isaan jedhanutti ni fida yoo ta'e wanni hundeeffame kuni rakkoonsaa maalidha jetta? Hundeeffanni Boorana Bahaa jedhee hundeeffamu kuni uummata keenya qoqqooduuf diinaa saaxiluu fi tokkummaa uummata keenya bittinneessuu alatti sirna duudhaa jaalalaa fi tokkummaa uummanni keenya waliin jiraata jedhu tokko hin qabu kaayyoo tokko hin qabu kaayyoo inni qabu kaayyoo gabroonfataa aangoo irra tursuuf istiraakcharaali isaan bocatanii alaatti uummata keenyaaf waan fayyadu tokko hin qabu jennee ana dhiisiitiyyuu abbootiin keenyayyuu kanuma dubbatu agamma uummanni hundinuu. Tole jiraataa godina Gujii haala naannoo sana jiru irratti yaada bal'aa nuuf laatte xumura irratti wanni ati jettu yoo jiraate maaliifan kana siin jedha jalqaba irratti waan araara faanaa kaastee turte araarri kun araara isa kam akka ta'ellee sirnaan ibsine kallattumaatti seenteennaan addaan si kute isa sanallee itti dabalte wanni kun osoo na gaafattee raatte kanatu na hafe dhaamsa immoo akkasii dabarfachuun qaba ture jettee wanni si hafe yookiin wanni yaaddu yoo jiraate carraa maayii si laadhee afgaaffii keenya kanumaan xumurra. Tole galatooma carraa waan na laattanii fi keessattuu godina Gujii lixaa aanaa galaanaa keessatti iyyuu mootummaan akka addunyaan dhaga'uu fi dursa maal godhaa yaamicha araaraa hidhee nagaa buusuu fi kaayyoo tokko gad buufatee ture diriirfatiin ture. Haa ta'u malee sareen qaroonii untee qodaa qadaaddii jedha Gujii. Kun jechuun naannoo keenya keessatti rakkoon jiru rakkoo ulfaataa rakkoo hammanan jedhatan ani ka ija kiyya argu aanaa galaanaa keessattiyyuu gocha safuu darbe yeroo ammaa kana mootummaa harka tokko araaraadha harka kaani lula hammanan jedhamu
kutaa waraanaa tokko aanaa tokkorra kaa'ee kutaa waraanaa tokko aanaa tokkorra kaa'aa haga ammaa guyyaa kaleessa hin gadda jechuudha. Guyyaa 22 jechuun aanaa galaanaa ganda booree keessattiyyuu nama 2 ajjeesanii kan goorraan ajjeesuu ilma namaa yoo tokko inuma ajjeefamaa nama innocent people nama ta'e nama waan tokko ittiin yaadamne nama qotatee bulu loon horsiise loon faana deema tiksee loonii ajjeese maaliif du'a namni kun jedhee nama reebuu dhaqe isa san akkasitti gadhiiseedhaneetu maali albeen goorraa ku'afe muuzii afaanitti qaleeru nama afur bakka tokkotti yoo qalanuuni maqaa araaraa kun addunyaan iyyuu maal akka ta'e hin beeku waa ummanni keenya keessa jiru ummanni keenya rakkoo hammaataa rasaasan duu namuun sodaatu ija tokko duutaa qalta dhaabsisanii hin qalu gocha diinaa akka loon goorraa nutti goorraa waan jiraniif addunyaan ummata keenya kanaaf gurra kennee akka dhaga'ee gocha diinummaa sirni aangoo irra jiru ummata keenya safuuka irraa mulqe humni isaan gadi babbaasanii haadhotii keenya kan gudeedu shamarran keenya kan gudeedu abbaan mana jiru yoo fedhan abbaa rasaasaa jiru yoo fedhan fixxinnii hidhanii abbaa masosso ilaalateedha ati deeggaraa shaneeti kan jedhanu ummata waan tokko hin beekne ummata beelli qaban ummata loon irra jiru qabu waan nyaatu dhabee ka irraan du'e ka godina booranaa qofan laalama ka gujiin keessa jiru ka itti ilaalle gujiin lamaanuu lafa dheedaa bishaan ka jiru tokko ka hin jiraatin ummata kana mana seenanii yoo fedhanii mana ittiin guban yoo isaan jalaa baqatanii deeman mana ittiin guban jaarsa mana dhibamee jiru ati maali gorsaa shaneeti jaarsa shaneeti adaraaj biyyaatiin sitti bulchitan kan jedhanu kaachuma ajjeesan yoo fedhan ammoo gadi bakkanaate goorra'uun tola jedhanii sirna ajjechaa gosa lama gaggeessanii beekta rasaasaa dhaa'uu wayyamoo irra janee goorra'uu wayyaa kan jedhanu kan kun imma goorra'uu fala kun imma ajjeesuu rasaasan mala kan jedhamu tooftaa akkasiitiin gaggeessaa jiran addunyaaf gurra nuu buusaati ummata keenya kanaaf birmannaa addunyaa akka nuu gootu nuti nama tokko hin qabne waaqa alatti rakkoo hammaataa keessa jira nuti birmadhaati addunyaa gurra nuu haa buusa. Mee tole silallee dhaamsa jedheetiin gaaffii maayisii kaase haa ta'u malee yaadni ati xumura irratti naa kaafte kun akkan deebi'ee gaaffii biraa si gaafadhuudhaaf na dirqee maaliidha seete namoota yookiin siviilii ummata fayyaaleeyyii tiffatee bulaa ajjeesanii qalanii naan jette eenyuudha kan kana godhu maaliin immoo adda baafattanii isaan ta'uu bartan? Humna mootummaa makalaakaa jedhee bobbaase kanattuu ummata keenya yoo ajjees ija guutuu argina ragaa guutuu wajjin. Maaliifan akkasiin jedha mootummaanis yeroo adda addaatti mormiin akka kanaa yookiin himannaan akka kanaa gaafa irratti dhiyaatee jedhu maqaa mootummaa balleessuudhaaf jecha namoota hidhatanii bosona keessa jirantu huccuu yookiin uffannaa akkas mootummaan uffatu uffatanii yakka kana raawwatu malee qaamni mootummaa waan akkasii hin godhuu jedhaniitu mormu waan ta'eedhaafanii gaaffii kana sii kaase. Tole ani uummata malee waraanaa miti akka nama tokkootti waraana adda bilisummaa naannoo keenyaa hidhatee socho'u baay'een jira garuu dhiibbaa kana hagas kan jedhu gocha fokkisaa akkasii kana kan uummata keenya ajjeesu kan uummata haadhotii keenya kan gudeedu obboleewwan keenya kan gudeedu tokko arginee hin beeknu hagammaa waan tokko nyaata iyyuu uummanni keenya kadhatee koottaa gora yoo buna dhugaa jiraatanii koottaa dhuga jedhanii isaan gorsaneeranu dhuganii darbanii malee kallattii bobba'aa ofiin deemanii malee gaafa tokko gocha akkasii hin goone nu manuma jirruun kallattii kana uummanni kun hin bobba'a iddoo kana balaleeffata iddoo kana qubatanii jiranii waraana adda bilisummaa uummata Oromoo jedhanii barbaadaa warri dhufa uummata keessa warri qubate uummata keessa warra kana baasuu danda'a jedhee mootummaan kan itti erge gocha fokkisaa gocha badii gocha diinummaa akkasii kan hojjetaa jirutti warra mootummaan erga raayyaa ittisa biyyaa jedhee kan maqaa itti moggaasu uummata keenya kaleessa abdii mootummaa kanarraan kan qabu waggaa lamaa hadhaatiin duddaa gadhaa ta'ee itti mul'ataa jira maaliif dararaa mootummaa itti humna waraanaa ganda tokko keessatti waraana 2,000 walitti bobbaasu kutaa waraanaa tokkotti bobbaasu jechuun diinummaa lafa irraan tooftaa biraatiin uummata keenya gujii jedhamu kanaayyuu
lafarraa balleessu eenyummaa isaa seenaa isaa lafarraa duguugee balleessuudhaaf kan karoorfate jennee akkasitti itti amanna malee kaayyoo inni warra kana warra hidhatee socho'u kana balleessuuf adamsuuf ittiin fide tokkotti milkaa'inni hin beeku warra adamsoo osoo hin taane uummata nagaa ummata fayyaa ummata tiffatee bul ummata qotatee bul manarraa gubaa kadhagge ejjeesaa gorraa akkasitti jiraatan malee gaafa tokko warra kanatti dhufaatee warra kana ajjeesee qabee ummata mul'isee isaantu isin dararaara jedhee lubbuun kan jiru kan du'aa reeffa isaanii kan ummata agarsiise tokko argine ummata nagaa yoo ajjeesu argine reeffa kan gubu argine. Tole maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin akkasumas hordoftoota keenyaatiin yaada bal'aa haala jiruuf jireenya hawaasaa dabalatee rakkoo hawaasaa naannoo keessattuu godina Gujii keessa jiru bal'inaan nu kaasuu keetiif hedduu galatoomi. Gara fuulduraattis haalli fakkaataan akkasii yoo uumamu kan deebinee walitti deebinee wal iyyafannu ta'a. Maqaa hordoftoota keenyaatiin har'a kanumaan haa xumurru fayyaanaa ta'e ulfaadhu horii buli. Galatooma. Mama Mama Africa, Mama ayo, Mama Mama Africa, Mama ayo, Mama Mama Africa, Mama ayo, Mama Mama Africa, Mama ayo. Africa, Abba sablamida, odada chayanke, gadam bulchin sake, demokrasi duga, jala chufa machu, mirga dalanama, karomina hunde, buora galama, amanun godina, urinun falina, nuna matimbune, biya urman samne. Kubu gamna adunya fakenya sabni ko durma lamim ko garma Mama Mama Africa Mama ayo Mama Mama Africa Mama ayo Mama Mama Africa, Mama ayo, Mama Mama Africa, Mama ayo. Dishan sigafatan, anan namafata, kesuman sigulan sirere bushita. Dei maftada kanke. Sorto, dalanni che l'amico, gafto comulata, senato doppata, dalanni che l'amico, gafto comulata, senato doppata. Ramu damne, ummata gari sena wara kamna, bilisan dalanne, mirga gutu kamna, sittin difnu tuka, damne tida bamna, lafensi ijarre, digan sitesina, sittin difnu tuka, damne tida bamna, lafensi ijarre. Sitesina Mama Mama Africa Mama ayo Mama Mama Africa Mama ayo Mama Mama Africa Mama
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf jenne kanumaan raawwatee jira. Nu faana ta'uudhaan qophiilee keenya waan hordoftaniif galati keessan bilisummaa ta'u jenna. Sagantaa roobii dhufuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Injifannoon uummataa Oromoof.